Akkam isin? Nagaadha gaarii jirra maan jennu. Tole mee haala tokko irratti marii wajjin geggeessuuf hayyamamoo ta'uu keessaniif galatoomaan jedha. Mata dureen koo kan jalqabaa irraa ka'u waa'ee sodareeti. Sodareen cufamuun isaanii yaadatama. Haaluma kanaan ammoo gibira kafalamuu dhabuu wal qabatee isinis miti jettanii akka turtan nan yaadadha. Haga ammaatti cufamuun isaan maal barbaachisee maaliif cufamee jira haga ammaatti? Durumaan dursee warra aangoo hin qabneen saamsame sodareen. Sodareen qunnamtiin qabu mootummaa federaalaa wajjiniin qunnamtiin keenya wiliin keenya. Kan nutti gurgureeti mootummaa privatization jechuun የመንግስት ልማት ድርጅት ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ nutti gurgure ንብረተ mootummaa warra gurgurutu nutti gurgure. Warri Oromiyaa kana keessa harkuma takka illee hin qabu. Kan Oromiyaa wajjin walitti nu fidu wanta takkittiin bichaan gibira lafaa yeroodhaan kaffaluu irratti bichaadha malee mirga saamsu mirga gabiirraa tirfii argatte kaffal jedhu waa takka keessa mootummaan naannoo Oromiyaa mirga takka hin qabu. Warra mirga hin qabne kanatu dhufeetoo saamse banuudhaafis amma hin rakkatan. Maaliif hoo jette saamsanii seeran ala wanna ta'eef seeran wanna hin deeminiif kan saamsuu qabu biiroon saamsuu qabu sila biiroo biraat wanna ta'eef isaan seeran ala wanna saamsaniif kana itti rakkatanii ammas akkasirra jira jechaadha dubbicha. Isin gibira kafaltanii jirtu obbo Dinqoo? Ummanni Oromoo hunduu beekuu kan qabu namni tokko laayisansii isaatis gibira kaffalu malee addasamuu hin danda'u. Ani kan Oromiyaa wajjin walitti nu fidu gibira lafaati. Gibirri lafaa keenya lafti keenya fi gibirri lafaa keenya murtaa'aadha. Wanna ol kaf jedhu wayin kan ziq jedhu booti gizuma takka namni tokko lafasaa qabeenya isaa sirratti kan kaffalu san kaffalla malee liiziidhaan wayin extensioniidhaan kan fudhannee booti laftichi. Amma misaalee waggaa fudhatte mee kiyya ummataa galuu dideessaayi wanni kuni laal Amboo Itoophiyaa hoteelitu jira kan gizeessa warri waliin binne sistema as immoo koraa Bushooftuu kan jiru Raas hoteelit jira. Itoophiyaa hoteeliin miiliyoonii 1,800 bichaadha kan gurgurame. Itoophiyaa hoteeliin Amboo jiru sun gizeessan kan kaffale hoo abbaan qabeenya 600 bichaa kaffale yaa obboleessa koo dhaga'i. Korri immoo miiliyoonii 8 wulii galeet miiliyoonii 2 bichaa kaffale mootummaadha. Garuu ani akkasiin goode kiyya kanatu wanna dhugaadhaan ani deemuufi haga har'aatitti sodareedha miiliyoonii 490 kaffale ana. Kana dookumentii keessa kan jiru. Hanoon bee olii gadi haasa'u han mootummaan akkas jedhu sirrii booti tasaasaatanii jiran. Dogongoranii jiran dogongora guddaa hojjetaa jiran. Lammaffaan akkuma beektu kana fakkaataa jechaadha jara kana lamaanii jechaadha akka qabeenya jara kana lamaan jijjiiranitti kiyya jijjiiruu qaban. Kiyya immoo hektaara 427 sodareen. Hektaara 427tti kan kaffaltu amataan 300 fi 4,000 bichaa kaffalta. 304 san nu qidima kifiyyaa jennee kaffallaa dura dabarree oduu gibirri hin gahin. Sababa gibiraatii kan jedhamuudha kan odeeffamaa jiru. Erga isin gibira kafaltan ta'e inumaayyuu dabartanii waa waggaa tokko of dura akka kafaltan ta'e akkasiin jettanitti cufamuu yookaan saamsamuu maal barbaachise? Saamsamuun kan barbaachise yaada biraa qaban. Gadaa maa cimsitaa, foollee maa dagaagsitaa, ummata Oromoo maa qarqaarta kan jedhu guruuppii murtaa'eetu jira natti fakkaata ka'an. Malee kanaan duras na yaamanii natti himanii jiran. Ani gadaan erga na muude duubatti deebi'uu hin danda'u. Kakadheetiin gadaarraa ummata Oromoo nan ceesisa. Qabsoo ummata Oromoo hadhaa'us nan liqimsa jedheetiin murtaa'eetoo itti seene wanna ta'eef kakadhe wanna ta'eefi ani wanni duubatti na deebisu tokkollee hin jiru. Namni aadaan isaa baddee mataadhanuu badee jira bakka aadaa kiyyan deeffadha jechuun kiyya mootummaadhaan walitti nan buusu ture. Mootummaadhaan hin qarqaara. Ani mootummaan ta'an jenne. Ani immoo kan godhe maal sitti fakkaata? Nibrata kiyya hunda
gibira kan ofirraa qabu kiliirii godhee dirjitii hunda idaa ofirraan qabu kan hospitaalatis kan soodareetis kan riiftivaalitis kwaaliti edukeeshiniidhaan yuunivarsiitii beekamaadha jedhee kan hirqaannaa kennu waraqata hundaa harkatti qabadheetiin kana achi qabeenyaan ani qabullee aadaa kiyya dabsuurra uumaa Oromoo gurguruurra qabee ani mataa kiyyaa naa badu jedheetiin qabsoo Oromootitti kunoo itti jira. Kanatti fakkaatutti aadaa Oromoo maaliif kunuunsitaadha? Kollee Oromoo maaliif gurmeessitaadha? Malee ani aadaa kiyyan cimsa jedhe namni aadaan bade mataadhanuu bade galee yoon akkana godhu bee gadaa kiyya kan marmisan nan haaromsaa kana kaayoo kiyya yoon haaromsu bee mootummaadhaan walitti dhufu ani mootummaa bee baay'ee kabaja guddaan qabaa fi mootummaa kanas akka achirra gahe kan godhe nama tokko keessa anaan jedheeti fudhadhaan Abiy bichaa bote kan qabsaa'e Abiy Xaqlaa Ministeerii keenyaa ta'u malee numatu waliin qabsaa'ee isa achirra kaa'e kana jedhee nama fudhatu Abiy irrattis nama komii qabuu boti Shimallisis kan na yaamee walii galuu dadhabne kuni rakkina tokko isa wajjin hin qabu Shimallisis anaa gwaaddanyaadha Abiyyis anaa gwaaddanyaadha inuma namoonni amma yaame kun anaa feebarii guddaa warra oole warri duuba jirutu jira warra isaan duuba karantaane dhiibutu jira humna isaaniif dadhabannatti fakkaata ijoolleen obboleewwan kiyya kun humna dhabannatti fakkaata kana waggaan ta'ini ani qabsoo Oromoo keessatti wanna gurguddaan isaa wajjiniin dabarsee isaanis hin beekanii anis daree keessaa humaa wanna hin qabneefi so mee lafti kee kan soodaree irratti si jala ijaare sun kamii odeette hin jiru ummata Oromooti maqaa waaqatiin hin kakadhaan diigale shariin hagam akka xaxabe laaluu kan dandeechu warran ani hin beekne ani isaan biran geenye lafa isaan biran geenye irratti lafa kana fudhattee kan jedhu mootummaan maaliif dhaqee abbaan komee qabu sun lafa kanatu kiyyamaan jennu lafa kana na jalaa fudhattee kan jedhu humnaan fudhatte kan jedhu hoo jiraat ani laali lafa mootummaa gabareedha kaffaluu kan qabu warra natti gurgureessan mootummaa privatization kan gabareedha kaffaluu qabe oduu ta'eewu isaan immoo amata 10 dura gabaree jiran hundaa kaffalanii fi jiran ani maalin godhetitti fakkaat ummataafis galuu wanna dadhabeef yaa ummata ko lafa tana naa kenna akkanaa kennaa jedheetin kan jarri kaffaluu didesan dhaqee gabaree wajjin tadaraddaraa kaffalaan ture warri kuni garri warri hafe kuni mootummaan kaartaa wannan qabneef jarri kuni soodareen amata 65 jarri kun kan dhufe amata 10 guunne erga ati qabdeefaa warra galee jira ergammoo amata 15 warra ture jira warra kaartaan qabne jedhee warra mootummaan ari'esan sabakiyya jedheetin ofitti qabee mootummaan isin didus anuu isinii jira isiniifin kaffala jedhee haala biyyi jiruun ixifii lama godhee kaffalee fi walii gallee firmaa goonee addaan baane jaarsummaa namoota sabasabnee ka'ii isaaniitiin warra mootummaan ari'ee unkaanni kan ani mootummaan kaffaluuf dhiisi han mootummaan ari'ee 2003tti kan mootummaan kaffaluuf nama 90 kan ta'u kaffalee jira mootummaan anis fudhadhee jira mee erga naannoo sanii kan jedhe gabaree lama sadi fidee jira naannoo san keessa lafti kee kaminni jedhee maan gaafannere erga soodaree keessa lafti sun jiraate lafa kee kun kamiidha jedhee viidiyoodhaan irra dhaqee soodareen achirra jira hin jiru inde warra koottu to lafa kiyya fudhadhu jedhee an isaanirraa achi dabruu hin danda'u sheerii nam sadii akka bittan sunis 33 akka nam sadii isin ga'uudha haa ta'u malee sheerii kana 98 obbo Dinquu qofatu sochoosaa kaawwan namoota lamaan keessaa tokko qofa kennee fi ar'ee jedhama kana maal jettu kuni anarraa Eeliyaas Ibsaa gaafachuu dandeecha Eeliyaas Ibsaa sheerii keenyaa jechaan anaa booti kan ari'e laal takka jedhinaa qabe soodaree propoozaala dhiyeeffatta ati dura oduun bitin dura propoozaala dhiyeeffannu keessatti 33 Eeliyaas 33 qamar 34 kiyya godheetiin propoozaala galche anatu galche farramnee to hundi keenya jest suni jechuun yaada sanirratti yaadni sun oggaa mootummaadhaan fudhatama argate yaadni amma nu dhiyeechine sun mootummaadhaan fudhatama oggaa argatte dhaarata ashannaftee jettee si mootummaa siyaamu yoo siyaamu sani
yaada kana dhiyeeffattanii kanaafi birrii kana kaffalaa koottaa kaa jedha. Birrii meeqa kaffala? Mootummaan harka 64 qaba. Jecha harka 64 jechuun miliyoonii 64 sheerii mootummaadha. Keenya hoo 80 godhaadhaa jedhan. Kana kan murteessu mootummaadha. Anaabut miliyoonii 80 kanaa keessa nu bakka sadiitti addaan fudhannee itti investii goonadha waadaan keenya kan walii galle. Kuni waadaadha. Haga kaffaltutti waadaadha. Wannan kaffaliin gubbaatti. Dhaqneeti mootummaatti kaffalla hoo jenne mootummaan akkaawuntii qabaa miliyoonii 80 kana akkaawuntiitti galchaa jedha. Dabdaabbee sii kenna. Dabdaabbee kennanii Qamariifis anaafis Eeliyaasis kennanii jiran. Galchaa kan jedhu. Hunduu fudhatee kaffaluu hin qabnu hin dandeenyu jedhan Eeliyaasii fi Qamar. Kanammoo faayilii keessa jira laal. Yeroo kana hin dandeenyu jedheeni mootummaadhaan jarri kun kaffaluu hin danda'u in ta'uu laxxafnaa jedhaniif yaamicha godhaniif jechaadha mootummaan. Yoo yaamicha godhaniif miliyoonii tokko nuu godhii jedhan. Ishii hin kaffaltanii hin jedheen hin kaffallaa jedhan. Miliyoonii tokkotti galcheetiin miliyoonii 78 fe'ii isaaniitiin jechaadha. 78 ani ofii galcheetiin miliyoonii 2 kana galchaa jedheen. Miliyoonii 2 kanas kaffaluu dadhaban. Yeroo kana mootummaan ji'a 3 guutuu isaa yaame ofii isaatii sarraze mootummaan keechaa jara kana. Ani sarrazuus aangoon qabu. Ani ijoolleen kun obboleewwan kiyya har'a maaliif dhufanii too sheerii hin galle oduu birrii miliyoonii takka gadi galchuu hin dandeechu sheerii keessatti. Miliyoonii takka har'a oduu Qamar fide har'a nan seesis har'a. Hin sooban. Kana jechuun obbo Dinqu akka isin amma jechaa jirtanitti Eeliyaas Ibsaatii fi aartist Qamar Yusuf sheerii kana keessa hin jiran jechuudha. Injiran maaliif hin jirre isaantu ganzaba kaffaluu dadhabee ganzaba wannan kaffalleef mootummaan keechaa baase gabaaban kana karaan han beekuu qabdu. Haa ta'u gama biraatiin ammoo Waaltaa TV irrattis kan dhiyaate waa'ee gamoo naannoo isteediyeemiitti argamu san jechuudha kan obbo Abdul Karim irraa bittan jedhamu isarrattis ammoo komiin tokko ka'aa jira. Garuu miidiyaa hawaasaa irratti obbo Dinquun erga kafaltii xumuranii booda waliigaltee mallatteessan kan jedhu xalayaadhaan waliigaltee agarsiisutu naannaa ture. Kanarratti maal jettu? Yaa obboleessa koo kun shara narratti xaxamaa jiru. Sharri narratti xaxamaa jiru shara Oromoo balleechuudha. Nafxanyaan narratti gurmaa'ee akka ta'e uummanni kiyya akka beeku. Kan isaanii haajaan qabu ani. Sareen hin dutti malee homaan fiddu. Ani immoo wanna fe'ee soduu ta'e sobaan narratti gurmaa'anii dhugaa dafeetiin miidiyaadhaan takataattalee akkam baasu himeen jira. Of duras bee nama kuma salfii godhuu danda'an. An amata 28 nigdii keessa ture wanna ta'eef nigdii keessatti lugnu walitti bu'a. Garuu saba kiyya takkaa gaddisiisee hin beeku. Dhugaan sitti hima. Takkaa ganzaba namaatu barbaadee hin beeku. Namichi amma istiideemii bite jedhu kun mee ati yoo laaltu manni sun namichi sun kaalsii naggaadee barri fooqii kiyya dura kan jiru wukkilinnaa abbaa qabeenyaa nama qabu. Siigalee namichi amanee maqaa dhaqi jijjiirii fi miliyoonii 40 kan jedhe abbaa qabeenyaa san malee namichi kun qabeenyaan qaba erga jedhe namni kaalsii nagade fooqii miliyoonii 250 fooqiin kun. Kanaafuu akkamitti ta'uu danda'a? Mee atumti deebii naa kenni kanarratti. Maaliif hoo jette hagam haga gurmaan sobaan akkamitti akka qindaa'an si agarsiisa jechaadha kun. Ani dubbadhe nama biraa wajjiniin. Kuni ergameeti dhaqi wulinnaa masrajjaatti farramiif jedhamee ergame malee namichuma saniinuu oduu yaamtanii ragaan gara tokko bichaa wanna ta'eef anis har'a dubbachuu hin dandeenye. Kanaammoo hundumaafuu inni kan gaafate miliyoonii 40 miliyoonii haganaa fudhadheetii kan jedhu hin jira. Sani ragaan dookumentiidhaan wanna jiruuf ragaa saniin laaluu hin danda'amu. Ani dumbulloo takka inni abbaa qabeenya siiboti tokkoffaa namichi dhiyaate suni nama biraatitu naa gurgurii jedheen namichi sun kaa rakkina duubaa qabu ani hin beeku. Ofiisaati mana murtiititti deemi jedhee ergee akka tikseetitti ergee nu biratti geeme nu maaltu nu dhibe kaartan erga maqaa isaatiin jiraate jennee farramne misikiroota laaluu dandeecha misikirannoonni dhaqanii yaa dubbatan anaaboti. Jireenya lafa mana jireenyaa abbaa kiyyaa fi obboleessa kiyyaa obbo Dinquun fudhatamee jedha. Dhuguma fudhattaniis. Dhugaan akkana ta'a. Qamari yeroo buumaddiintu fida biyya alaatii
qamar Eeliyaas immoo siraaskaajii ta'ee dhufe ani qamar hin beeku duraan qamar kuni mana haadha kiyyaa fi ijaaraa abbaa kiyyaa fi ijaaraa jedhee nagaafate mana barumsaatirraa hin muree fi kaareemetirii 180 baay'ee xiqqishuudha. 180 gizee lama abbaa fi haadhaan godhee na biratti ijaarradhu anis of dura haadha kiyyaa fi ergaati abbee keetii asii haadha keetii asii jiraatte si cinaatti ijaarradhee mana barumsaatirraa hin ofii kiyyaa mureetoo kenneef tokko jedhee obboleessa koo. Manuma barumsaa kaartaa qaburraa inni kaartaa kana hojjisiifadhu muriitoo mazzagaajan kiyya naasa bassabu gara kanatti kee kana siyaa godhu jedheetiin kenneef mana barumsaatirraa muree. Yeroo kana qamar kun maal na godha sitti fakkaate nama biraatitti gurguree namichi sun dhufee chikaalii gibbii kiyya keessatti takkalee jechaadha. Meeqa obboleessa koo hin jedheen namichi kuni abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa fi ijaara jedheetiin kenneefi oduu inni sitti gurguruu beeke in ta'u gibbii kiyya keessa akkamittiin kennaa bootaa kaartaa qaburraayi kan kenneefiin jedheen. Yeroo kana namichi ani meeqan hin bite jedhe kan inni biteerratti birrii 200 ida'eetiin namicha san irraa dhufee bite sirfii malee sittiin gurguru qamarnatti gurgure jedhee dookumentii isaa irraa fuudheetiin birrii isaa kan qamar irraa fudhate irratti birrii 200 ida'ee namicha gibbii kiyya keessaa baasisiise. Kanaammoo ragaan kun hin jira fuuldura mana kiyyaati kaareemetiriin walitti kan dhufu 300 fi minaamina dhufa lafti kun 300 fi minaamina dhufa kan kaartan lama ani kaareemetirii 4,800 gibbiin kiyya. Gibbii kanarraa 300 hoggaan isaa kenne 360 kan ta'u hoggaan isaa kenne rakkoo hin qabu jedhee akkanan godhe inni akkas na goonan immoo homaa hin mormine obboleechi kiyya tasaasaate jedheetiin namicha sanii birrii 200 irratti ida'eefi kan inni qamar irraa bite irraa meeqan bitte wulii kee fidi erga bitte kaartaa kee fidi wulii kee fidi jedheetiin irraa fuudhee isaa birrii 200 irratti ida'eefi birrii kanaan namicha sana ani anaaboti inni nama biraatti gurgureetiin ani irraa deeffadhe namicharraa maaloo ummata koo ani nama akkasiitis mootiibe. Kanaaf dookimentii obbo Dinquu kanaaf akka amma isin jettanii isa kanaaf dookimentis ta'e ragaalee adda addaan qabdu harka. Eeyyanka hayyee unfaan ragaa dhiisito namichi natti gurguresan kan biraatillee guddaa'ii kana wajjiniin ficcisis kaartaa kana deebiseetoo kaartaa amma qamarii fudhate kana sarrasiisee kiyyatti deebisee akka kennu birrii 500 qabsi kan birrii kaffaleerraa irraa qabee cheekiin na bira jira baankii rukuchiiseetoo haga amma amata jaaguute jaamoo 7 guute sigalee anaagasin xiniqqaaqeedhaan hin deema ani wanta takka misteekii keessa seenu maaliif mootummaa wayyaanee na barbaada jarri kunis boru akkuma sannatti ta'uu danda'a jedhee wannan deemuufi dumbulloo takka sitatii takka ummata kiyya nan boonsa'an ummata kiyya isaan amma miileeniidhaan nama natti yaasuu danda'an hin shakkinaa jedhiin saba koo ani sunis dhugaan qabaa sin gabroomsa jedhee sitti tokkosa atis immoo gabrummaa jalaa hin baay'attee tokkosa dura qaddamuudhaan murteessanii nuun jedha barnoota guddaa ogaa nu kennutti hin jedha sitti nima garuu kan saba kiyyaa kanatu na dhibe kan qamartu na dhibe obboleessa kiyyaa baay'een jaaladha dhugaa sitti maan qamari ani qamarii gizee tokko miiliyoonii 14 kenneef homaa ganzaba inni narraa kan hin qabne maaliif hin kenneef hoggaa jette soodaree ana wajjin kaatee humna wanna dhabeefi namicha kana qarqaaruun qaba jedheetiin miiliyoonii 14 kenneef wanna tokkorratti miiliyoonii 14 hoggaan kennu hoggaan siin jedhe ragaan qabutti ragaa wajjiniin harka inni sin beek oduu kaadee miiliyoonii 14 san bakka kamitti naa kennite yaa jedhu kanuma galatoos. Ulfaadhu galatoomaa yeroo biraatis waan biraatii walitti deebinaa jiraadhaa isiniin jedha. Galatooma.